rakkina gurguddaa uumuutu mala. Keessattuu nuti Oromiyaa keessatti dhaabonni Oromoo wal dorgomuun haala har'a jiru keessatti gaaga'ama fiduu isaatu mala. Maaliifan kana isiniin jedha? Isin amma kubbaa miillaa beektu, an kubbaa miillaa hin taphadhu takkaan taphanne. Yoo isheen gangalattee dhuftee miillatti na buutee nan iyya. Ani baaskeetbooliin jaalladha. Maaliif amma galchitaa isin daqiiqaa 90 nami 22 kubbaa tokkitti olii gadi fuudhee goolii 2-3 galcha. Garuu waa'ee kubbaa miillaa waan an kaaseef hin qaba. Teessanii yeroo laaltan isin warri as teessanii Manchester United fi Arsenal yeroo wal taphatan ilaaltan eenyu akka badii hojjete beektu. Seera isaa waan beektaniif. Kan taphii politiikaas seera isa barbaachisa. Maanoon jiraachuu qaba tapha politikaa keessas. Warri taphatu qofti beekuu miti. Isin warri teessanii ilaaltanis taajjabdanis beektanii ila abalu maanoo tuqe jechuu osoo sabi keenya hin danda'in kaaneetuma waan faranjiin godhuuf filmaatatti yoo wal dorgommii seenne dhibdee gurguddaa seenuu keenyatu mala. Of eeggachuu qabna. Kanaaf nuti dhaabonni politikaa Oromoo yoo xiqqaatee qindoomina cimaa tokko akka isaan qabaatan irratti hojjechaa baane irrattis hojjechaa jirra. Kun immoo deeggarsa keessan barbaada. Waan beektan godhaa. Yoo faffaca'anii osoo seeran tolfatin isinit dhufan waan gootan isintu beeka. Kan biraa qabsoo kana keessa bara dheeraa turree abdii iyyuu kutannee ani faana osoo hin baqadhu osoo Mallas Zeenaawii baqadhu Osloodhaan bahee anaa ol Noort Poolii malee waan tafe hin jiru. Qabsoo kana keessa namoonni garii maqaa horanne jedhanii amanuu, murnoonni gadi, dhaabonni gadi nu caalaa malee qabsaawaan Oromoo hin jiru jedhu. Awwaa tokkoon isinitti hima. Haala har'a keessa jirru jalatti wanti xiyyeeffannaa ol aanaa argachuu qabu hegeree saba kanaati. Hegeree dhaaba kanaa yookaan nama kanaa miti. Maqaa nama kanaa yookaan murna kanaa miti. Maqaa sabichaati. Bor hegereen saba kanaa maal ta'a jennee wal gaafachuu qabna. Wanti ifaan tokko hegereen saba keenyaa immoo milkaa'uu yookaan milkaa'uu dhabuu jijjiirama kanaatiin walitti hidhameera. Yoo jijjiiramni kun milkaa'e, yoo jijjiiramni kun kufe immoo, gufate immoo, milkaa'uu dhabe immoo dukkana hamaatti uummata keenya darbina jechuudha. Kanaaf namoota anas dabalee namoota waa'ee isaaniitiif waa'ee murna isaanii Oromoo caalaa hegeree Oromoo caalaa xiyyeeffannaa kennaniif adabatti godhaa. Kun hin danda'amu jedhaa. Amma hegereen uummata Oromoo caalaa maqaa horachuu qabu hin jiru. Murni saba Oromoo caalaa kabajamuu qabu hin jiru. Namni hegereen nuti karaa dheeraa dhufne isin biraan geenye bor waan itti gootan isintu beeka. Gorsaan isin bira jirraa. Garuu jabaadhaa qabsaawaa jijjiirama kanaa milkeessinu balamaaf tokko hedduudha isin. Kunoo baha ollaa
duraan nutu arguu dadhabe kana amma agartan hin jiru. Dimokiraasii irraa sodaa hin qabnu nuti. Maaliifi ta'uu hin barbaannu. Walqixxummaa barbaanna. Walqixxummaadhaan dimokiraasii kaceessisuu danda'u Oromoo qofa. Sakoomnee lolle gaafa Afrikaa keessatti humna turre. Gaafa gadaan keenya laaffachaa dhufee facaane. Faca'uu keenyarraa salphaatti cunqursaa alagaa jalatti kufne. Salphaatti. Amma akka lammata nutti hin deebinetti keessaa ba'uu ka dandeenyu. Yoo sirna gadaa kana qorannee hammayyeessinee sirna dimokiraasii hammayyaa wal simachiifnee qaama godhanne. Kun immoo irratti tattaafachaa jirra. Garuu deeggarsa keessan barbaachisa. Kanaaf jabaannee tokkummaa Oromoo tiksinee yeroo murteessaa kana keessatti tiksinee qabsoo kana gama injifannootti hiiksaa, gama dimokiraasiitti hiiksaa, mooraa wal make kanas xaliilfannee warra jijjiiramicha deeggaru walii wajjin hiriirsinee jijjiirama kana milkeessinu. Sana gochuudhaaf haga ammaa hiree murteeffannaa sabichaarraa haasa'aa baane. Hiree murteeffannaa Oromoo. Hiree murteeffannaa Oromoo bakka gahee kan inni mirkanaa'u lammata akka nurkaan baanetti hiree keenya of harka naqnu. Gaafa mataa keenyatti hiree keenya murteeffanne qofa. Hiree murteeffannaan ilmaan Oromoo walitti dabalamee hiree murteeffannaa sabichaa ta'a. Yoo hiree murteeffannaa keenya kan mataa keenyaatti daballe malee kanuma sabichaa haasa'uun furmaata hin ta'u. Nuti garuu qabsoo bara dheeraa keessa aadaa tokko horanneerra. Aadaan nuti horanne kun alagaa yookaan Oromoo biraa rakkina keenyaaf gaafatamaa gochuudha. Hin gungumna, inuma alaan dhalla. Maadha malee ani gaafatama hin qabu. Amma cunqursaa waggaa 150 milikkiti guddaan inni nurratti dhiise hiyyuma. Oromiyaan badhaatu. Oromoon garuu hiyyeessa. Ikoonomiin Itoophiyaa kan inni guddachuu dadhabeef Oromoo hiyyoomsanii ikoonomii guddisuu waan barbaadaniif. Har'a ikoonomii Itoophiyaas guddisuu hin danda'ama. Oromoos hiyyuma keessaa baasuu hin danda'ama. Sana gochuu ka dandeenyu yoo akka nama tokko tokkootti hiree keenya murteeffannee lafaa kaanee sochoone qofa. Ta'anii nama biraa abaaruudhaan, alagaa abaaruudhaan yookaan Oromoo biraa abaaruudhaan hiyyumni xiqqoo illee hin salphatu. Kanaaf haala ulfaataatu nu fuuldura jira, ba'aa ulfaataatu sinirra jira. Har'a hammanuma isinii dhaamuudhaaf hin dhufee Rabbi isinii wajjinaa ta'uu, ayyaanni abbaa, ayyaanni akaakayyuu keenyaa hundi isinii wajjinaa ta'uu. Jabaadhaa, horaa bulaa, galatoomaa. Baay'ee Leencoo baay'ee galateeffannaa. Waan baay'ee nama dinqisiisu yaada cimaadha kan isaan dabarsanidhani. Mee hadaraa harka dabaltanii rukutuudhaani appreciate. Ana waan isaan jedhanii amma rakkisaadha. Waanuma lafa hin buune kan isaan dubbatanii jedhanii hundumti keessan iyyuu dhageessaniittu amma ka namoota bakka bakkatti faca'eerri mataa ol qabatanii sammuu ol qabatanii akka jarri deemanii dhaniiru
isa booddee immoo yeroo ammaa irratti yeroo dhufanii jedhanii humna baay'eetu jira lafa baay'eetu irratti cimtanii bakka baay'ee keessumatti iyyuu giddu galeessa biyyaanudha. Kana yeroo goonee jennu garuu nuyi gufachiisuudhaaf barbaadu kana wajjiniin istiraatejii adda addaa aniitu kan dubbatanii isa duwwaa utuu hin ta'in yeroon ce'umsaa kuni baay'ee cimaa ta'uu isaarras wanti baay'ee cimaa godhee jedhu keessas kan nu gufachiisu hin jira. Alaas immoo warrumti naannoo keenya jiranu biyyumti ollaa dagana isa duwwaa miti globally maa inni wanti jiru biyyattii sana keessa kan jedhu stakeholders adda addaa interestii bu'aa adda addaa kan qabanu biyya kanarraa jiru jara saddaan baasnee fortii kana hunda ilaaluudha analyzii gooneetiyyuu waan fudhan hunda waan hojjennu hundumaa gochuutiyyuu nurra jira jedhanii dhumarratti kan isaan dubbatanii jedhanii very important waan baay'ee cimaadha. Tokkoffaa tokkummaan saba keenyaa kuni baay'ee murteessaa akka ta'e kanaafi amma dantaa saba keenyaa egeree sabaa malee egeree gruuppii wayንም egeree politikaa egeree paartii utuu hin ta'in saba keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Sabni kun maal barbaada maal ta'uu qaba inni iyyoomee rakkeessa jedhu itti hirachuudhaa fi deggeeruu barbaachisa. Warra riifoormii kana fide warra ce'umsa kana hoogganaa jirus jabeessuun barbaachisaadha. Jara wajjiniinis sabsi ka'uu keenyaafis du'uu keenyaafis jiraachuu keenyaafis tokkummaan saba keenyaa murteessaadha kan jedhuudha kan isaan dubbatan kanuman gabaabsee isinitti himaa. Egaa kana booddee gaaffiin booda goona natti fakkaata obbo Amaanu'eel jiraate booda goonaa amma kana hunda dura warra BBC dutti almost ji'a 5 deemaa osoo buna dhugin dhufuu keessaniif galatooma. Kun irraa dhaaleetti Habashaanis Oromoonis namichuma kanatti duulaa turte. Kanaafuu isa wajjin waltajjii kanarratti taa'ee keessattuu dargaggoota umrii kiyyaatitti haasa'uu kiyyaaf rabbiif galanni haa ga'u. Sisi baga kanaan si ga'e ammallee xiqqoo turiin jedhaan hin geenye. Seenaa ofii dubbachuu waan hin barbaanneef seenaa isaaf jaallansaa hojjetan dubbachuu waan hin barbaadiniif tateessan dubbate jechuun ani immoo xiqqoo garagalcheen yeroo isaanii maaltu hojjetame kaja irratti fuulleeffadha. Mul'atu achirratti moona dhoorgite qabate ijoon ani irratti dubbachuu barbaade qabsoon bilisummaa Oromoo kun waggoota 50 dabre kana keessatti maal keessa dabreet as gahee eessa geenyee jirra gara fuulduraa immoo garam deemuu mallaa tarsiimaani. Akkaini qophii yookiin immoo presenteeshinii kanaa kanaan bilisoomne jennoon teknooloojiin nuti eessatti seefsii godha. Akkaini qophii ana dhiyeessu tokkoffaa irraa argame xiinxaluudha. Inni lammataa bakka amma irra jirru bakka amma irra geenye inni sadaffaa
kara siyaasaan Oromoo fi Itoophiyaa tanaa itti deemuu maluu fi tarsiimoo fi tooftaalee nu baasan yoo itti milkaa'uu ka deemnu taate san irratti yaada takkaa lama dhiyeessuudhaaf. Akka ani ilaalutti waggoota 50 dabre kana keessatti umrii jara kanaatitti qabsoon Oromoo boqonnaalee nuuni. Akkuma reefu jedhametti uummanni kun qiinxameetti ni xoolage jechuudha. Saba kan godhu kollektiiv isaa kan walitti qabu saba wantoonni godhan aadaansaa eenyummaansaa sirni siyaasaaf hawaasummaa isaa diigamee wanni Oromoo jedhamu kunuyyuu sadarkaa itti irraanfatamee irra ture jechuudha. Kuni rakkoolee keessa babal'insa nu keessa jiruun irra caalatti immoo imaammataaf tarsiimuu warra nu bitaa tureetiin geggeeffamaa ture. Kanaaf waggoottan dhibban gabrummaa duraa jechuu dandeenya. Debatable namoonni tokko tokko sabboonummaan Oromoo yeroo Xaaliyaaniin dhufteerraa yeroo Oromoonni gara lixaa League of Nationitti apply godhan irraa eegaleedha. Namoonni hedduun immoo bara 1960 irraa eegaleedha. Waa hundaafuu jalqabbiin qabsoo kanaa 1980 haa ta'u 1960 sanirraa kaasee hamba bara 1970tti the revival phase yeroo dadammaqi akka ta'etti ilaala jechuudha. Kan lammataa the reconstruction phase jennee takkaahu immoo ka deebisanii ijaaru kan jennuun bara 1970 keessattuu 73 irraa kaasee hamma bara 1991 lakkoofsi ani jedhu lakkoofsa Awurooppati. Yeroon kun yeroo reconstruction phase jennee adda qoonnee laaluu dandeenya. Yeroo deebisanii ijaaruun irratti fuulleffatameedha. Inni afuraffaa implementation phase yookiin immoo waan dadammaqee deebi'amee ijaarame kan hojii isin ol babaatanitti jechuudha. Baroota 91 irraa hamma walakkaa 2000 fi wayititti kan jiru yeroo implementation phase jechuu ni dandeenya. Kan dhumaa ascendance yookiin immoo bara aangoo qabachuudhaati. Hubannaadhaaf akka ta'uuf afran isaatu takka takkaan xiqqoo deega keessa ba'ee ibsuu yaala. Saba cunqurfame tokko, saba mirgi abbaa biyyummaa irraa sarbame tokko, saba sirna kolonii keessa, sirna olaantummaa fi saamicha alagaa keessa jalatti kufe tokko deebiftee abbaa biyyaa gochuudhaaf waloon sochoosuu danda'uudha qabda jechuudha. Collective action is necessary for collective emancipation. National liberation struggle without the collective action doesn't work. Kanaaf collective action immoo akka hojjetuuf waliin akkas hojjetuuf waloon sun deebi'ee ijaaramuudha qaba jechuudha. The collectiviin Oromoo jedhamu kun diigamee waan tureef geographically, culturally, amantiidhaan baay'eedhaan diigamee waan tureef san deebisanii ijaaruun barbaachisaa ture jechuudha. Kanaaf hojiin duraa jaaruufuyyuu jaarmaya siyaasaa jaaruuf haa taatu jaarmaya adda addaa jaaruufu dura dammaqsuun barbaachisaa ture. Bakka afuriin akka margetti ilaala dadammaqiinsi kun ture. Aadaa tuffatame, aadaa diigame san deebisuun maaliifi ummanni sun akka ummataatti akka ka'uuf aadaa isaatiin akka boonu gochuun barbaachisaa waan tureef sochiin cultural revival gama bahaatiin godhamaa ture. Revival keessaa tokko sochii dadammaqiinsaa isa tokko. Kan lammataa yeroo baay'ee qabsoo keessatti tuqamu sochii amantii gama lixa Oromiyaatitti godhamaa ture. Amma jaarsi kunis Protestaantiin rakkoo qaba ture biyya kanaaf. Maaliif? Afaan Oromootiin barsiifama official amantiirraa immoo adda ture. Afaan ofiitiin waaqeffachuudhaaf jecha diddaa ture gama lixaatitti. Baaroonis haa taatu leencoonis isaanii naannoo sanitti afaan ofiitiin barachuun san sabboonummaa akka baqaalchu godhee jira jechuudha. Kana qabachuun barbaachisaadha. Kan sadaffaa diddaa saamicha lafaa yookiin immoo diddaa uummata Baalee kan bara 1960 keessa kun hundi laalamu kana xiqqoo kan amantii kun xiqqoon dursa garuu kan diddaan Baalee saamicha diduu irratti gibira diduu irratti abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu irratti gibira duruu irratti kan godhame sun sochiin Baalee sochii biraati. Kan biraa kan afuraffaa yeroo kanatti mul'ate sochii jiddu galeessa biyya kanaatti godhame probably rapture kan godhe bara 1930 eega Xaaliyaaniin qabatte booda
sochiin gama lixaatiin ture, dadammaqiinsi gama bahaatiin ture, warra biyya tana amaaromsee Abisiiniyaa godhee through assimilation policy biyya takka jaaruu yaaleef rifaatu guddaa ture. Kanaaf Ingiliz irraa waggaa deebi'an biyya tana moodeelii Faransaayitti jaaruu yaalii guddaa godhan. Kana keessaa namoota ijoo ta'an elite assimilation irratti focus gochuudhaan namoota keenya baay'ee keessattuu gama waraanaatti gara birookiraasiitti fiduudhaan amaaressuu irratti hojiin hojjetamaa ture. Sochiin Maccaaf Tuulamaa jiddu galeessaa godhame hamma tokko barnoota irratti haa fuulleffatu malee sochii Oromoota baay'ee sirnicha keessatti ol guddatanii fi sirnichaan madaqfamaniin godhamuunsaa assimilation policy san reject kan godhee fi Oromummaa kan calaqqise jechuudha. Wantoonni afran kun hubatamuu qaba jechuudha. Sochiin bahatti godhame, sochiin kibbatti godhame, kan lixatti godhamee fi jiddu galeessatti godhame bara 1960moota irraa hamma 70mootaatti revival phase kan jennuun kun isaa jechuudha. Kalammataa sochiileen kun dhufanii akkuma dhufaniin kan afran qallootis crash godhame, rukutame, kan baaleetis rukutame, kan Maccaa Tuulamas hin diigame, garuu diigamee nafne. Wanti takka dammayte deebiteen teettu, kurupheen takka dammaynaan yookiin ajjeefta yookiis immoo harkaa baati jechuudha. Kan Oromootis akkas ta'e. Reconstruction phase kan jennuun jaarmoonni ijaaramaa dhufuun, addi bilisummaa Oromoo dhaabamuun, qubeen hojiitti hiikamuun, national symbols wanni amma odaa jennuun kun popularize ta'ee dhufuun, hawwisoon bahaa dhihaan walitti dhufanii I think 76 natti fakkaata bakka tokkotti dhufuun, gadaan leellifamaa dhufuun, baratamaa. You revive it, you reconstruct it. Ummata dammaqsite san, ummata guutullee ta'uu baatu, eliitii dammaqsite san gara jaaruutitti akkamitti ijaarta? Afaan isaatiin akka baratuuf, akkamitti ijaarta? Mallattoo waloo akka uummatuuf, akkamitti ijaarta? Jaarmaa waloo akka jaarratuuf, akkamitti ijaarta? Heriteejii isaa duraa san fiduu irratti. Siyaasaa keessatti past, present, future kan jennu jira. Glorious past, degraded present, utopian future kan jennu. Kanaaf in search of the glorious past gadaa fiduun kun hundi kan agartu the reconstruction phase. Bara 1960moota irraa alatti immoo wantoonni akka waldaa qorannoo Oromoo dhaabbachuun, hawaasni Oromoo bakka adda addaatti dhaabbachuun, reediyoon adda addaa banamuun kun reconstruction phase jechuu dandeenya. Kuni kan bara 1970moota irraa haga 91tti hojii hojjetamedha. Hin dammaqsite, kan dammaqsite san deebitee ijaarte. Jarri nuun mormu achitti shawwadaman. Revival sanillee crash gochuu yaalanii. Reconstructionii kana keessatti nama keenya danuudha ajjeesanii. Tuffataallee turan amma tokko akkuma reefu bulee jedhe. Mahamad Hassan yeroo hundaa waan kana yaa Profeesar Mahamad Hassan 86 akka Awurooppaatti yeroo waldaa qorannoo Oromoo dhaaban wanni Oromiyaa jedhamtuuni wanni Oromoo jedhamtuuni asuma eliitii daasporaa jirtu namoota xiqqaa tokkotu lallaba malee Itoophiyaa keessatti consciousnessiin yookaan dadammaqiinsi of hubannaan Oromoo jedhamu wanti Oromiyaa jedhamu hin jiru jennaani homaa rakkoon qabu. Oromiyaa Oromummaan mataa nama keenyaa keessatti ijaaramnaan yeroo fudhata malee lafarratti ijaaramuu siin oolamtu jedhatu. Akkuma nama raaguutti dubbate yeroo sana. So wantoota 60moota dammaqan 70 keessatti ijaaraman lafarratti illee ta'uu baatu mataa namaa keessatti ijaaraman 92 waggaa darguun kimbilu hojiitti kan eegale jechuudha. Very very important. Amma dhiibne malee yeroo as ba'e kana dhiibne malee namni keenya yeroo hunda 91 kasaarree 91 waan baay'ee kasaarree waa baay'ee irraa shaqqalannes beeytu waan bu'aa irraa argannee jira. Wanni guddaa 91 argame claim Oromoon godhaa ture san waan Oromoon himatu san kiyya jedhee Oromoon lallabu sun for first time the Ethiopian state acknowledge gochuu ishiiti. Yeroo duraatiif fudhatte maqaa Oromootiin jaarmeewwanni galmaa'uun abaawoon achi keessatti hirmaachuun. Ukkaamamaa ture sun wanni ukkaamamaa ture sun fudhatamuun implementation fudhachiisuu danda'udha. Kalammataa Oromiyaan ijaaramuudha. Nationalism, the ultimate goal of nationalism is to make the nation and its territory congruent. Lafaa fi saba san daangaa iggitiitti gochuudha sabboonummaa jechuun waan biraatee miti. Ali shabboon sirba olaaltan asoosaarraa hamma maaliitti jedhetti lafa namaa garuu keessaa dhiisa beektaa.
maal godhaa jira yeroo saniin mataa namaa keenya keessatti daangaa itti godhaa jira jechuudha. Oromiyaa ijaaraa jira mataa namaa keessatti. Oromiyaa mataa namaa keessatti sirbaan, ogbarruudhaan, walaloodhaan ijaaramaa turte. Waan ishee shamarrashaadha amma walalooleenni Moqdishoorraa godhaa ture yoo dhaggeeffattan lafa kana yaama, nama kana yaama, gosa Oromoo kana yaama. Kaantuuta nyaatamtee ciccittus kan nama keenyan buluu dhabamtee waan biraatis taatu Oromiyaan ijaaramuun suni adda baasee gama siini orma gama naani ana kan jedhu sun achi warra keen achi hanga asitti kan jedhu kuni kan duraa homeland kan jedhu sun ijaaramu. Kan lammaffaa very bureaucratization. Obbidummaan amma boodoo tuffannoo mool yaate tuni ijaaramuun isaanii maaliif yeroo duraatiif Oromoon gubbaa walirraa nyaachuun angorraa wal baasuun amma dur yoo laaltan kabaalee astadaadar ka Harargeerraa maali haa dhufu as Addis Ababaa dhufet ormatti riippoortii godhaa ture jechuudha. Oromoon waliin hojjechuun birookiraasii keessa haa jiraatu malee birookiraasiin Oromaa'ee hin turre. Birookiraasiin sun Oromaa'uun wanni Oromiyaa jedhamu kun biiroo barnoota Oromiyaa, biiroo maalii Oromiyaa, maalii kun dhaabbachuun namni keenya state building keessatti stateii mataa isaa maaliif collective action reefu jenne dureen dammaqsita sanboodeen ijaarta garuu mootummaa waan caasaa mootummaa tokko yoon qabaatin waliin deemsisuudhaaf si rakkisa. Without institution collective action is difficult. Oromiyaan uumamuun sabboonummaa Oromoo institutionalize godhe. Reefu maalan jedhe darguun kufuun sabboonummaan Oromoo akka dhugeeffatamu godhe. Wanti Oromoon himatu akka dhugeeffatamu godhe. Oromiyaan uumamuun immoo institutionii nuu kenne jechuudha. Bureaucratizationiin sun amma namni baay'een qeerroo maal jedha bara 2009 fakkaata transforming Oromoo movement kan jedhu keessan kanan raabsee ture. These are the three things achi keessatti identify godhaa turre. Maaliif bureaucracy'n uumamuun sun quasi middle class kan ta'e namni keenya akka wal ba'u godhe kan biraa urbanizationiitu uumame. Bara 2008 Oromiyaa keessa lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu parsantii 7 qofa ture. 94 lafa loltoota Minilik irra ta'anidha. Kanaaf Oromoon hin dhiibamas wanni isa hawwatus hin turre. There was push factor and there was no at least dhiibamuu dhabuun isaa namni keenya magaalatti akka galu. Sababa lamaani. Tokko at least magaalonni bulchiinsa Oromoo jala galuun narkisaa lammaffaa fi lafti dhiphachaa deemuun namni keenya gara magaalatti akka galu godhe jechuudha. Sadan kuni Oromiyaan actualizationii keessa takkaawwan implementationii keessa qubeen shamarrashaati Hayilee Fidaan faan tolchanii warri lafa keessa barsiisaa turan sun ibsaa guutama mass literacy. Namni keenya afaan ofiitiin barachuu fi heddumminaan barachuu walirra dhufe. Soobeet irratti illee olaaltan bakkoota hedduutti hoggaa laaltan afaan ofiitiin barachuun jijjiirama guddaa qaba. Sabboonummaa naashinaalizimii fi solidaaritii wanni adda baasu fakkeenyaaf namni qe'ee tokko jiraatu ji'oogiraafiidhaan. Naashinaalizimiin Awurooppaa keessatti bar 19ffaa keessa baay'ee wanni jennuu fi industrializationiin dhufuunii fi industrializationiin ammoo ogbarruu gaazexaa babal'isuu print meediyaan dhufuudha. Kan abstract nationalism kan namoonni keessatti biroo magaalaa keessa warra hoggaa hojii keenya waggoota 4 sooshaayita harka gale.